Hayya dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya guyyaa addaa keessummaa addaati. Keessummaa addaa kan isa godhe dargaggoo lafaa dhufaa Oromiyaa irraa magaalaa Shaashee irraa argannee kallattiin waa'ee biyya keenyaa, waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromiyaa, waa'ee Shaashee akkasumas Nageellee Booranaa hunda Oromiyaa hunda naannofne waliin haasa'uuf asirratti affeeradhee jira. Dargaggoon kun Firoomsaa Goobee jedhamu. Firoomsaan Goobee yeroo jalqabaatiif keessummaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa ta'uun nuuf affeerameera. Firoomsaa anaa dhufu baga nagayaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhuftee anaa dhufu dhiyaadhu siin jenna. Yooyya ana isinin jechuu barbaada baga isinis illeen gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatti na affeertanii galatooma ulfaadha isinin jedha. Haye ulfaadhu waamicha namni hundi waamicha namaa kabajee hin dhufu. Namni nama waamame hedduu kan dhufu diqqa jedhama. Haa ta'u namoota waamnee namoota callisneet illee miti miidiyaa irratti kaaffeeru bu'aa bahii isaan sabaaf taasisan akkasumas kallattii isaan irra jiranii fi maal haasaa isaaniis bu'aa qabu ka jedhu madaallee akka miidiyaatti akka Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatti kama kana dura godhaa turre namoota hayyoota akkasumas namoota bu'aa saba sanaa yookaan saba keessaa bayan sanii buusan jedhanii affeerree sabaa dhiyeessinee gurra ummataatiin geenna. Kanaaf sillee ebannee si arginee karaan amma yeroo baay'ee nama itti argaa jiran karaa tiktookii kana irraa tiktookiin akkuma namoonni hedduu tiktookii kana waan baay'ee meeshaatti fayyadamu tokko immoo fuggisoo isaa yookaan faallaa isaa karaa biraatti warroonni ittiin fayyadaman hedduutu jira. Warroota karaa gaarii fi waan gaarii karaa gaarii fi yaada gaarii irratti argadhe keessaa ati nama tokko. Mee isa waan irra haasa'uu fi deemnutti oduu hin seenin dura mee Firoomsaan yeroo jalqabaatiif Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti nuuf waan dhiyaateef waan Firoomsaa dhaggeeffattoota Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatiif Firoomsaan eenyu akka jedhan si barataniif mee atumti achi Firoomsaan eenyu eessa dhalatee maal baratee maal irra jira adda maal irra jira ka jedhuu fi sadarkaa barnoota nu ibsi achiin itti kaawwanna jechuudha. Galatooma ulfaadha jechaatiin an Firoomsaa Goobee jedhama kan itti dhaladheetiin jedhe asuma magaalaa Shaashamannee. Yeroo ammaa bakki kun gandaan magaalaadhaan dhuunfatamee jira ganda Awaashotti dhaladheetiin achumatti guddadhe. Barnoota kiyyas naannoo kanatti baradheetiin aga kutaa 12 kan xumure. Ammas barumsa kootiin akkaawuntingiidhaan digirii qaba. Tokko ammoo hojii mootummaa keessas ture karaa mootummaatiin barumsa argadhee saayinsii xumureetiin jira. Garuuyyuu dhumarra erga xumuradhee eebbifamnee hojiitti seenneen booda anis illeen xiqqoo hukumicha kanaan hojii dhuunfaa hojjechuuf gaafa barbaadu mootummaa osoo waliin galle dhaabneetiin jirra. Kanaaf gabaabinumatti kana jedha. Haye ulfaadhu yeroo ammaa kun dhugamaa namoonni hedduu kallattii ittiin baratanii fi waan barataniin hojjetaa hin jiranii sababni isaas sababoota hedduu kan walirra tuulame waan jiruuf isa kana ammaa si kaasnee haasa'uuf irraa xiqqoo nutti ulfaata. Haa ta'u ulfaadhu siin jedha. Maarree kallattimaan gara sagantaa keenyaatti seenna. Sagantaan keenya mata duree akka 3-4 qabna kan qopheeffadhee jiru. Wantoota irraa haasofnu isaan keessaa jalqaba atini akka ilaalu dardara qeerroo ijoollee kalee karaa irratti dhagaa tuulanii
yookaan fincila diddaa gabrummaa ka naannoo kiyyannatu waan kiyya ofiin bulfadha jedhu sana irratti warroota mootummaa TPLF harka micciiree jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufe jedhamee faarfamuu fi faarfamaa jiruu fi faarfamaa tures akka dhufu warroota taasisan keessaa Firoomsaa Goobeellee nama tokko jedheeti abdadha. Kanaaf mee jijjiiramni suni yookaan ce'umsi kalee ture suni eessa akkamiin dhufee haayilaayitiif wantoota yeroo sana darbanii gaggabaabsitee naa kaaftee akkumaan immoo arra dargaggoon gaafas karaa irratti dhakaa tuulanii immoo kun dhumatanii kun lubbuu ofii aarsaa godhanii kun biyyaallee itti baqatee wanti hedduu itti gidiraan itti argamee dhufe suni iddoo jiramoo iddoo hin jiru immoo yoo iddoo jiraate maal irra jiraa yoo iddoo hin jiraanne akkamii maal ka jedhu achirratti itti naa dhiyaadhu. Baay'ee gaaffii akkaan murteessaaf cimaa na kaastanii galatooma ulfaadha jedhaatiin ce'umsaan duratti ce'umsi sun kan inni ittiin dhufe humna uummataatu dhufe uummatatu iyyuu impaayericha irratti yookiin sirnicha irratti fincila san keessatti immoo dhugaa dhabuudhaan haqa dhabuudhaan lafa isaa saamamuudhaan qabeenya isaa saamamuudhaan san biratti abbaa biyyoomaa dhabuudhaan gaafa jedhu uummanni mataa isaatti lafa ka'eetiin dammaqee kan inni irratti dammaqe sirna gubbatti dammaqee wareega baay'ee booda ajjeechaa fi nafseen baay'ee erga dhangala'een booda kan argame ce'umsa kana. Ce'umsa kana gaafa laallu achi maaltu ta'e gaafa erga ce'umsatti dhufneen booda maaltu ta'e akkamiin ce'umsi sun ture kan jennuuf ammoo akkaataan asiin dura Itoophiyaan mootummoota itti keessummeessaa turte keessaa ce'umsi kun akkaan ce'umsa addaati. Maalidha yoo jedhamu asiin dura mootummoonni fakkeenyaaf Miniliktu Iyyaasuudha akka onnaatiif dabarse malee Haayila Sillaasee Iyyaasuu ajjeeseetu deebi'ee ammoo Dargiin Haayila Sillaasee ajjeeseetu yaadiga ammoo Dargii ari'eetu dhufe. Kun ammoo ce'umsa wanti adda isa taasisu isuma keessatti dhiibbaa ummataatiin gaaffii ummataatiin uummanni harka micciireetu ce'umsi kun akka dhufu taasise. Gaafa kana jennu namtichi kaleessa warroonni kaleessa yakkamtoonni namas ajjeesaa turan namas ammoo gidirsaa turan qabeenya sabas qabeenya ummata saamaa turan baqatanii osoo hin taane barbadaanii osoo hin taane isaanuma keessa namoonni ce'umsa kanatti makamanii qabsoo hawaasatti qabsoo ummataatti makamanii qabsoo kana hoogganan gara fuulduratti akka dhufan taasifame. Kunis illee hojii isaa achumatti hafee jechuudha. Gaafa asitti hafu ammoo akka asiin dura waliin ariine waliin gussine qaamni addaan dhufne kunis dhokatee ripheetuma asuma keessatti hafee kun ammoo gara ummatatti makame erga makameen booda ammoo haalonni wal dhabtu ture. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa gaafa laallu paartiileen siyaasaa Oromoo kaleessa tokko baanu gara 14 ta'aniitu dhufan. Uummanni maal barbaada? Jijjiirama barbaada. Hin ajjeefame qabeenya isaa irraa buqqa'e waan ta'eef. Kanaafiyyuu gaafa jedhamu kana waan sadiitu ture. Wanni sadiin kun wantoota akkaan jajjaba haga addaas uummanni sabnis akka biyyaattis illee gaagama guddaa fide keessa kan nama muraasaaf yoo gale malee namoota baay'eef hin galle ture wanni kun. Maaltu ture fakkeenyaaf akka jecha kan kooti ibsutti biyyaansi dhimma kana kitaabas gara fuulduratti nan baasa jedheetiin abdii qaba. Sakkartoota sadiitu ture. Kana keessa tokko dhugaadhaaf sakkare. Ka dhugaaf sakkaru kun maalidha gaafa jennu gaafii gaafatee deebii dhabee ajjeefamee hiraarfamee sirna kana kuffisuudhaafi ilmaan isaa itti wareega kafaleetu jijjiirama kana waan barbaaduuf sirna san kuffisuu danda'e jechuudha. Kun ka dhugaadhaaf sakkare, dhugaadhaaf, haqaaf, haqa isaa argachuudhaaf, haqa barbaaduudhaaf, mootummaa fi filatee mootummaa isaatiin buluudhaaf, lafa isarratti abbaa ta'uudhaaf kan qabsaayetiin qabsoo kana xumuratti godhe jechuudha. Kan dhugaa sakkare jenna. Kun ammootu
kan dhuguudhaaf sakkare. Kan dhuguudhaaf sakkare kun maaltu ta'ee biyya kana keessatti biyyaansi Itoophiyaan akka beekutti akka seenaa keessatti beekutti biyya waliigaltee sabaaf sablammootaatiif hundoofamte yookiin ijaaramtee miti. Biyya impaayeraa yookiin akka isaa ta'utti qurceetu afaan isaa ta'uun aadaa isaa ta'uun kan ijaaramte. Gaafa kana immoo ijaaru warri sun yeroon booda gaggabee tureen duune gaggabanii turanii gaafa ce'umsi kun dhufu ce'umsa kana karama itti makaman gaafa itti makaman maal ta'uu barbaadanii ce'umsa kana harka micciiranii ufitti deeffachuudhaaf haalonni gaariin taane turan gaafa kana immoo kunis dhiiga isaatiin fideefu kunis dhuguuf sakkaruuf walitti dhufame jechuudha. Kun ammoo haqqisuudhaaf sakkare. Biyya kana ammoo ikonoomii biyya kana waggaa dheeraaf to'atee jira. Qabeenya kana saamee jira. Siyaasa biyya kana hundaayyuu haga tokko shanee jedhee gadi buuseetiin addaan baafatee jira. Dippiloomaasii haga sadarkaa biyyaatti ammoo irratti hojjetee jira. Waa hunda of harkatti deeffatee jira. Kun ammoo qaama irree qabu qaama cimaa eenyuufis amantaa hin qabne. Qaama mootummaan barbaades yoo dhufe harka micciireetu akka kiyyatti akka naa ta'utti hin bulcha jedhee yookiin dugda duuba taa'ee rimootiidhaan hin bulcha jedhee waan amanee jiruuf qaama kanneen lachanuu qaama dhugaaf sakkareef qaama dhuguuf sakkareellee maal gochuu yaale tuffateetu yaale. Gaafa kana ammoo qabsaa'onni gaafa warri kun sadanuu imeeji mataa isaa qaba. Kan itti fakkeenya mootummichi dhufe kun kana keessaa bahee jechuudha. Kana keessaa dhufe. Kana keessaa as bahe. Yoo as bahu kana osoo amma ka dhufe ka dhugaaf sakkare kana dhugaa isaa hin deebisa jedhee. Ka dhuguudhaaf sakkareef haqqisuuf sakkare kuni dhiisicha dhugaa kana tokko ta'ee iyyuu irree guddifatee iyyuu kallattii hundaan duula jabaa geggeessuu danda'a. Mootummaa kana irrattis saba dhugaadhaaf sakkare kana irrattis miidhaa cimaa geessuu danda'a. Kanaaf maaltu da'ame mootummaan kun yeroo san keessatti namoonni warroonni siyaasas waliin hubanne. Siyaasni kun fakkeenya wayyaaneen gaafa akkasitti aangoo kennitu akkasitti miti. Qaamni alarraa nama Oromoo beekamtii qabu biyyatti haa galanii barbaadan. Biyya keessa haa seenanu mootummaan kun illee haa seenu waraanni na harka jira qabeenyi na harka jira siyaasni kamiinuu na harka jira. Wanni kun nu bira gaafa bahe tarkaanfii fudhannaadha. Mootummicha irrattis warroota mootu isaan waliin qabsaa ture biyya keessa ture tarkaanfii jabaa fudhannaa kana murteessan. Garuu wanti kana baasee maalidha biyyaansi ce'umsa keessatti muummichi ministeeraa osoo ce'umsa keessa jiru osoo uummanni manatti hin deebiin osoo uummanni ce'umsa kana deeggaruuf alatti jiru warra kana haadhee keessaa baasuu yaalee jechuudha. Warri kun akka keessa dhiibamanii baan akka isaan bakka gallakkisan yaale. Chaansi inni fayyadame kun asitti immoo chaansi guddaa. Osoo isaan achi jiran uummanni manatti deebi'ee mootummaa jedhee namticha muummicha ministeeraatiifis balaa biyya kanaatiifis illee balaa guddaa ture jechuudha. Kanaaf achi keessa osoo uummanni ala jiru osoo uummanni dhaabbatee ce'umsa kana eeggachaa jiru osoo ija babaaseetiin qaamonni ce'umsa kana fidan ammootu ijaan laallataa jiranu warra kana daandii qabsiisa. Dhiibamaniitu osoo isaaniin ta'e deeman. Gaafa deemanu kaambiin as Itoophiyaa keessa gaafa isaaniif hin taane deemanu kaambii ijaarratan achitti. Achitti hundeeffatanu maal godhu mootummicha kanas sirra kanas absoo dhiigaan dhufe kanas illee uffisuu ture jechuudha. Gaafa ture biyyaansi akkuma nu beennu chaalenjiin guddaa hamma kana ta'e gaafa kana baazawee dubbii irraa fadhee bira kutee as keessa warra sadan kana keessa muummichi ministeera ani xiqqoo tokko wanti baay'inatti tole tokkocha maqoyyaa kenne maqoyyaa jechuun hin beekanii miti waan tokko haga wanti biyya kanatti isaanii iddoo sakkiitti isaanii nama geessanii isaanii nama kennanii buddeenni ganaa dhufa waxiin ganaa dhufa. Warra sadiin kana keessa maqoyyaa kana tokkocha harka kaa'e fakkeenyaaf gaafa siidaan Minilik dhaabu warroonni amma dhuguuf sakkare kun sakkareemsi isaanii bakka sirni keenya dhaabate aadaan keenyas ganaa ifa bahuu deema amantaan keenyas ganaa Itoophiyaan aadaa takka afaan takka uffata takka sirbi takka daansi takka ol bahuu deemti ka jedhamu maal ta'e sakkara kana dabaleeti itti dabre qaamni dhugaadhaaf sakkare wayi dhugaa kan koo dhabee ilmaan kan koo itti gabbareetu haqqii dhabee haqa kanaaf ammoo falmachuu qaba kan jedhutu jidduudhaan maaltu dhufe
qaamonni kunis illee qaamonni kalees Oromoo ajjeesaa turan, ijaarsaa turan, godaansisaa turanis gaafii akka sabni kunis dhugaa sabni kun qabu kana fuuldura akka ittiin dhaabatan taasifame batalii wayyaanidha. Gama kana firooma uumuudhaaf yaaliin gochaa turan yookiin gar-tokkeedhaan dhiibbaa isaan geessaa turan dhiibbaa laayyoo miti. Gaafa kana ammootu jidduu kana kan dhuguudhaaf sakkare kana gaafa qabatameetiin deemu warroonni ammootu dhugaaf sakkareef ammoo haqqisuuf sakkaree kan haqqisuuf sakkare utuu hin daa'effatiin itti fuufe jechuudha. Gaafa itti fuufe waraanni naannoo kaabaatti ture waraana akkaan laalessaa fi uummata haa ta'u biyya kana miidhe kan geggeeffamedha. Walumaa galatti ce'umsi warroota kanneen sadiin yeroo kanatti gufatee hafe. Uduun ce'in osoo ammootu akka yaadametti akka warroonni haqaaf dhugaadhaaf qabsaan bakka hin dhaqqabinitti karaa gubbaa dhaabbatee hafeeti. Qaamni dhugaa argatu sagammaa dhugaa arganne qaamni ammootu haqaan sakkares dhuguudhaaf sakkares itti milkoomne qaamni haqqisillee itti milkoomne jidduu kana keessatti hafee jira jechuu barbaadeetti. Yaa akka bareedatti kaaftee fakkeenyaatti fayyadamtellee fakkeenyuma dhugaati dhuguma qaamoleen ati waamtu kun hundinuu inuma jiranii haa ta'uuti irra guddaa warrin qabxii atamma kaaftee cimaadha. Maaliif gaafa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi masaraa haara'umse sanii wanta ta'ame nu warreen dhugaa qabnu irrifanne. Jenne qabxiin amma akka wannootti ati kaaftee ta'a gaafa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi masaraa mootummaa Minilik haara'umse shook ta'an akka kiyyatti hangaafas jechuudha. Gaafa waan san argisiisu bakka mana irra deemaa yoonni waa hunda argisiisu bakka lafumannaan mare jechuudha. Namichi maal nu godhe. Immoo yeroo sanitti dhugaadha baay'een Abiyyi Oromoo miti Amaara jedhee namni godhee fuudhee galchee fi akkuma atuusaan tursiiftuu kennee fi dura haga amma biyya kanatti dhugama hoteela wayii dhattee jettu dura waa nyaatuu fi dura waa akka suphee waan xixiqqoo tanniin sii kennanii isiin odumaatti siisan muxattu waan biraa jalaan sii qophaa'ee sii dhufa jechuudha. I think Abiyyi yeroo tokko tokko smart way fayyadama. Yeroo tokko tokko yaa'u hindoo gongora. Har'a Abiyyi sirrii jira jechuu kiyya osoo hin ta'ini haa ta'u mootummaan biyya bulchu biyya guddoo takka bulchu biyya sanuu nama miliyoona 120 olii bulchu sammuu hedduu rakkoodha. Kanaaf wantoonni amma ati kaafte kun sirriidha. Har'a immoo warroonni suniin gaafas waan isa kenname saniin machaayanii dhuganii machaayanii lafa dhiitanii nu immoo nu arrabsanii warroota abbaa dhugaan keenya nurraa bade jedhee akkuma san amma yeroo sanatti maaliif qarreeniif qeeroo hedduu dagalagalan. Du'aa badatu ta'e ijoollee baay'eetu nurraa dhumate qeerroon kalee gaafa jijjiirama kana fiduu fi hawwolii fi abboleen ulfaan itti dhumatte san caalaa daraanuu ka isaan caalutu dhumate jechuudha. Ka isaan caalutu meeshaa waraanaa kaasee daggala seene jechuudha. Kana ka fide maal inni jijjiiramni yookaan ce'umsi jidduu sanatti jijjiiramni jedhamu sun ce'umsi jechuu yoo baanne jijjiiramni sun maal ta'e bifa yaadameen deemuu dhabuun immoo waa hedduu qisaase waa hedduu balleesse. Inni kun immoo wanti sun yeroo ammaa kanatti wanti sun sirraa'uu dhabu yookaan karaa sabni itti yaade namni tokko waa wayii yoo si kennate waa wayii naa kaayi yoo si kennate waan sana yoo ati hin kenne waan sana iddoo sanii gaafa dhabe wanti biraa waldhabbiin dhufa jechuudha. Waldhabbiin sun immoo yookaan nagayaan furamutu jira. Kan inni lubbuun itti badutu jiraachutu mala hedduutu ta'a jechuudha. Mee atini amma jeequmsi achi as uumame hedduudha. For example sii kaasaa jeequmsoota akka waraana naannoo TPLF itti geggeeffame haa kaasnu
waldhabdee yoo ka yaadattu ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoos kan biyyaa gales kan biyya gales kan daggalat hafes haa galu jedhamee yeroo deemamaa turetti addi bilisummaa Oromoo gaafa gale hidhamee akkuma jiruun kuuwwan gara hidhaatti guuramee maal ta'amee immoo deebee adda wal waraansi kuni tagaafase irraa kaasee Oromiyaan waraanni adda bilisummaa Oromoo akkuma waraanetti wal waraanee jira mootummaa federaalaa kanaan immoo waraansinnoonni hedduu biyya san keessatti kawaloo uumamanii jiran rakkooleen amma uumaman kunini madda jijjiiramsi kun jijjiiramne yaadame suni fiixaan bayuu dhabe jettamoo ittuma yaadamee waan hojjetame jetta. Galatooma kun gaaffii gaariidha. As biratti ce'umsi kun qaama ce'umsa kana fidetu qaama ce'umsa kanaan dhiibbaa godhee du'e ajjeefamee mirgisa dhiibamee fidetu ce'umsa kana irraa maal eegaa ture? Haqa eegaa ture, dhugaa eegaa ture. Waan qulqulluu ta'e eegaa ture. Biyya kana keessatti ammoo sa'aatii sanitti yeroo sanitti qaamni dhibii haala ce'umsa kana ittiin gufachiisus ce'umsa kanallee harka micciiree fudhachuu of kiyya jedhee of harkatti qabachuuf ture. Amma wanni kuni waan akka laayyootti ilaalamuu miti. Waan akka laayyootti biyaansi teetteetiin kana jettuu miti. Silaa wannichi isaa kamii gaafni ati murteessuu dandeessu. Qaamni maraa fakkeenyaaf qaamni harka micciiree ce'umsi kun na fakkaata, aadaa kiyya fakkaata, seenaa kiyya fakkaata, duudhaa kiyya, alaabaa kiyya fakkaata jedhu dhiisee haqa qofaaf dhugaa qofaaf dhiyaate. Qaamni ce'umsa fide kunis dhugaa isaa qabatee dhiyaate. Qaamni mootuu kaleessa yakka uummata geggeessaa tures kaleessa nagaa. Har'aa mootuu sabaaf sablammoota kana waliin dhiifamatti gaafadheetu gad deebi'ee biyya kana keessa jira gara dhugaatti osoo deebi'ee qaama ce'umsa kana bute ammoo qaama tokko jettee yookiin lama jetteetu maal goota murtee tokko kennuu dandeessa yookiin ammoo abbaa itti gochuu dandeessa. Amma ce'umsis kunii fakkeenya warroonni dhugaadhaaf wareega baafamee dhufe kunis dhugaa isaa arguu barbaada. Yoo dhugaa isaan qabanne ammoo maali? Kun isaaf ce'umsan ta'u. Qaamni ammoo ce'umsa kanas harka micciiree fudhachuu barbaada. Yoo ammoo fudhachuu hin dandeenye ce'umsan ta'u isaafi balaa ta'a yookiin abaarsa ta'a waan ta'eef. Qaamni ammoo kaleessa biyya kana bulchaa tures anatu biyya bulchi, anatu irree qaba, anatu ammoo waa hunda beekamtii kamiin qaba. Qaama kana bakka laatu dirree kana lakkisutu kanatu jira. Amma kana keessa maaltu ba'uudha deema oo isin jettan naan jettu taate kana keessa maaltu dhalata? Mucaa kamtu dhalata? Yookiin haala siyaasaa gaarii kamtu dhalata gaafa jettan waan kana keessa wama amma itti jiramu kanatu ba'u dhufu. Wama amma itti jiru kanatu dhalata. Kuni waan biraa hin qabu. Fakkeenyaaf mootummaan ammaan kan aangoo irra jiru kun ce'umsa kana balleesseera yoo jennu taate fakkeenyaaf yeroo sanitti gisee sanitti amma Jawaar Mohammad yaadni inni kaasaa ture marii siyaasaa karaa haqa qabeessa kan namni itti walii galuu gaggeessaa ture. Amma yeroo sanitti biyyi yookiin haalonni jiru uummanni yookiin biyyi Itoophiyaa kun paartiin siyaasaa sa'aatii aangoo qabatu taa'ee sammuu qulqulluu onnee qulqulluudhaan jijjiiramaaf si dhageeffata hin dhageeffatu. Qaamni xuuncaa qabu xuuncaa isaatiin qophaa'ee jira. Qaamni ammoo sirbee yookiin daansiidhaan jijjiirama butuu barbaadullee butuudhaaf taa'ee jira. Qaamni kun illee ammoo itti du'ee wareegamaan dhufe jijjiirama kana maal gochuuf fudhachuu yookiin jijjiirama kana keessatti of arguudhaaf qophaa'ee jira. Warri kun saduu waliin galu. Kana keessa ammallee muummichi ministeera akka biyya kanatti bulchutu imeejii isaa mataa isaa danda'e keessa jira. Akka inni ammoo sirna kana itti geggeessee biyya kana gara fuulduratti itti bulchuudhaaf deemutu kan mataa isaa danda'e jira. Wanni kun amma deebee maal ta'e waan afur ta'e. Wanni afuriin kun ammoo martu kan waliin galle ta'e. Gaafa kun ammoo waliigalteen kun dhabamu kallattiidhaan gara waraanaatti siiquun. Gaafa kana ammoo gaafa kun maqoyyaa isaa argateeti harkatti qabatee waan tursiiftuu isaa qabateetu dhugaadhaa fi sakkares haqqisuuf sakkaretti illee dhaadachaa ture lakki mootummaan kiyyaa. Waan tokko ta'uu hin dandeettu, waan tokko fiduu hin dandeettu. Qaama kanaan illee immoo
ambaxxaa jedheetiin akka ambaxxaa maalitti jedheetiin arrabsa jecha itti buusa. Nama kaleessa mutuu saba kaleessa miidhamee qabsoo kana fide ajjeefamee qabsoo kana fide laa mootummaan harkatti galfadheera kunoo siidaa naa dhaabee jira. Fakkeenyaaf siidaa Minilik yeroo dhaabatu sanitti uummanni Oromoo unkaan kan jiru miti. Kan jiru miti. Dhugaa ji'a tokkoo fi kan jiru miti kaduu illee lafee isaan rafne dhugaa dubbachuu. Kan jiru miti. Namni cufti isa shok ta'e cufti isaa hayyoonni kennas haa ta'u uummanni bal'aan. Garuu nimichi isa irra dhaabbannee gaafa laallu waan kaaniif tursiiftu waan kaanii ture tursiiftu waan saniiti. Gaafa kun argateetiin kun amma maal ta'e gara boggi jedhee bahe ol bahee kun indoomi karaayyuu nama dabarsuu dhoogge alaabaa kiyya uffadhu siin jedha afaan kiyya dubbadhu siin jedha Itoophiyaan bara kanatti hundoofte siin jedha Itoophiyaan mootuu anatu bitee anatu sitti gurgura anatu si taasisa siin jedha. Akkumaan badha itti galamu dhabe FMI no xiqqaate gara kun tokkotu waan kana haasaa aadaa kaleessaa Itoophiyaa kaleessaa kan duute san deebisuudhaaf kan hirriba hin qabne baay'ee ture. Gaafa kana jedhama mootuu qaamni xuuncaa qabus xuuncaa isaa waan qabuuf mee TPLF aangoo gallakkisee haga dheengadda araarri ta'ee asitti achitti alaa tokko muummicha ministeera irraa yookiin mootummaa Itoophiyaa irraa fudhanne alaa tokko. Alaa tokko. Ita major sumi yookiin waraana tokko airportiidha deebi jedhee deebise bar dhayeetiin deebise. Makalaakaa mootummaan federaala hoogganu tokko eessa akka eessatti siquu hin dandeessu. Eessa akka eessatti bahuu hin dandeessu. Kunniin cufti isaa gaafa walitti dabalamu haalonni ture sun ce'umsatti as fidutti yookiin ce'umsa kana milkeessuu waan irra ture hin turre. Tarkaanfiin fudhatames an akka kiyyaatitti. An akka kiyyaatitti haalonni gaggaaminsi kun erga adeemsi jiru kana ta'e iyyuu kanatti dhufuun dirqama mataa isaati. Wanna kana biyyiin kunis sabni kunis keessummeessuun dirqama ture bakka haalli adeemsi erga san ture. Maali biyyi sabni Oromoo fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa jira. Sa'aatii ammaa kana Itoophiyaa keessa jiraata. Itoophiyaa keessa jira. Mirga isaas Itoophiyaa keessa eegsifataa jira haga ammaa si waliin haasa'u. Kanaaf ammoo ixaafaan tan Tigrees Amaras sabab-sablammoota dhibis Oromooleen qunnamaa jechuudha. Oromoolee keessa qooda fudhataa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ce'umsi sun haala kanaan ta'amee ture biyyaans waraanni kaabatti geggeeffamu waan kanarraa haalota kanarraa waraana dhufeedha. Gaafa mootu qaamni tokko aangoo qabu, qaamni tokko qabeenya qabu, qaamni tokko waraana qabu, qaama kamiyyuu ishiin jiru abbaa barbaade haa ta'u. Akkuma addunyaa kanatti illee ilaala qaamoo qabeenya qabutu biyyuma qabeenya qabdu biyyuma waraana qabdu sodaatama. Biyyuma waraana qabeenya qabutu nama sodaachisa. Itoophiyaa illee kanumatu ta'ee biyyaansi xalaa tokko osoo fudhatin gara waraanatti seenuu danda'aniitiin jiru. Waraanni sun ammoo waraana akkaan suukaneessa, waraana akkaan biyya kanas mataa isii gadi qabe karaa meeqaan karaa dippiloomaasiitiin, karaa ikoonomiitiin, karaa ammoo sooshaal laayifii uummanni waliin jireenya kaleessa waliin jiraatu keessatti dhiibbaa guddaa waraana uumedha. Walumaa galatti wanti ce'umsa kana karaa irraa maqsuu danda'e warroota kana waan balaa danda'ame baay'eetu jira waan ta'eef. Ulfaadhu baay'ee akka ajaa'ibaatti kaastee dhugaadha maaliif wanti waa'ee kan si kaasee fi yeroo baay'ee namoonni yoo waa'ee ce'umsaa kana kaasanii waa'ee jijjiiramaa kana kaasa jijjiiramni sun nu adhanu warroota amma tariiti mootummaa mormina haa jedhanii yookaan farra mootummaati haa jedhanii qaamuma kamuu nuunaa jedhanii warroota waan kana irraa baanee dubbannu jijjiiramni kunini iddoon jiru warra jedhu keessaa nama tokkootitti jechuudha. Still kaadiroonni I don't know kaadiree mootummaallee ta'uu dandeettaa ta'uu dhabullee dandeettaa hin beeku. Kaadiree jechuun anama daldala hojii mootummaan qabu daldala amma. Hojjataa mootummaa yeroo ammaa kana waajjira dhaabaa keessa jira hundinuu yeroo atiin dogongora jiru dubbattu kallattii maan fuudhanii farra uummataa si godhanii lafa si kaa'u waan ta'eef nu isa ka jedhaa jirru waan wayii yaaddee atiin fakkeenya sangaa wayii gabaa baasee lakki sangaa kana 50 gurguradha jettee baatuni yoo sangaa sana 50 dhabdee 30 gurguratte waan sana madaalu sababa isaa madaalu qabda.
amma kaadiroonni kun sababa sana madaalanni bakka. Maaliin wanti kun sirrii miti. Asi jijjiiramni kun iddoo kana gufate. Sababa inni gufateefu sababa kana gaafa jennee nu lafa kennu nurraa hin fudhatan isaan kunniin farra uummataa diina maaliin nuun jedhanii jechuudha. Kanaaf I think namootaa fi hubannoo ta'a jedhee yaada akka itti kaafte maaliin dhugamaa hin yaadadhaan illee kanuma jedhaa turre gaafa mootummaan TPLF ajajamuu dide. Naannoo Tigraay mootummaa federaalaati ajajamuu didee xalaa tokko irraa fudhatu didee nama karaa isiitiin socho'u hundaayyuu rakkisaa ture. Dhiisaa hin lolinaa kana dhiisaa uummata kana mirga saba kanaa dhiisaa oduma jennu warroota dhiisaa lolliin barbaachisu. Itoophiyaa lola oduun ta'e mariitu barbaachisa jedhee warra iyyaa ture keessaa nama tokko. Adhallee sanuma jechuudha. Warroota amma daggala jiraniifillee warroota kamiifillee adhallee waraanni nun barbaachisu. Even Amaarri kan lolaa jiraniif waan tokko qofaaf Amaarri amma waraana qawweesii kaaftee Abiyyiin mootummaa Abiyyiitiin mootummaa federaalaatiin kokkee wal qabdeettuufi waanuma tokko qofa. Isiinis beekamu wanti Oromoo magabroomsuudha. Saba Oromoo jedhamu kana lafarraa dhabamsiisu nu lafarraa nu balleessuuf. An akka kiyyatti akka aadamitti ammallee wanti an jedhu yoo jiraate guddaani mootummaa ammallee tasgabbaa'ee warra kana waliin illee taa'eetuma mari'achuu qaba jedhaan. Maaliifi hantuunnaan baarree kanaafuu jedhanii naannoo keenyatti hantuuta ajjeesuuf baarreen cabsitu beektaa. Kanaafuu baarree kanaafuu jettee waa godhu Oromoon uummata guddaadha saba guddaadha. Saba xiqqaa miti eessaayyuu hin godaannu nu amma fakkeenya baalaa gizee nuun jedhu for example yeroo ammaa kana baalaa gizee nu baalaa gizee attami baalaa gizeedha. Baalaa gizee illee taanu boru illee taanu adhallee taanu nu biyya keenya irra jiraataa jirra naannoo keenya keessa jiraataa jirra waan keenyaan jiraataa jirra waan nama tokkooti uummata jiraataa hin jirre tokko baalaa gizee ka jedhutu jechisuun saba Oromoo bakka hin bu'u jedhee nama mormatu tokko nama mormoo osoo hin ta'in wanti kun sirriidhaallee jedhee nama jala muree sararee kaa'u tokko jechuudha. Boru hoo aangoo fudhachuu barbaanna aangoo fudhattaa boru aangoo Oromoon boru biyya akka nu adhallee bitaatu warroota biyya bulchaa jiran keessa jechuudha. Fakkeenya jecha tokko qofatti namoonni yeroo baay'ee mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhu. Anamma mootummaan kun mootummaa Oromooti hin jedhuan akka kiyyatti jechuudhaan beekuan maaliif sababa qaba waan ta'eef namoonni ati tarii jedhuu dandeetta yoo ka jettu taate yeroo sii kenna ani mootummaa aankunini mootummaa Oromoo miti sababa na hin jechisiifne tokko adda muummichi ministeeraa Oromoo Oromoo garuu mootummaa federaalaatti jedha malee ani afaan mootummaa ati waamuu oduu qabu gadi diqqeessee Oromoon biyya sana keessaa saba tokko saba miliyoona 60 tokko jechuudha. Isa sana fuudhee saba tokko mootummaa guutuu achi keessa bakka bu'oota sabaaf sablammoota hundatu jira waan ta'eef mootummaa paartiin kun paartii biyyoolessaati paartii guddaadha paartii biyya guutuuti jechuudha biltsiginnaani. Kanaafuu warroota paartii kana keessaa dhufaniif pilaas immoo warroota mormitoota paartii mormitoota garaagaraa keessaa dhufantu walitti dhufeeti mootummicha federaalaa kana bulchaa jira haga bakka waan ta'etti achi harkisee mootummaan kun ka Oromooti jedhee Oromoo warri kennu sun sammuu akkasii ta'an hin beeku. Kanaaf wannoo jedha jechootuma tokko tokko ollee hin fudhadhu maali ijoollee abbaa gadaadha Oromoon adda abbaa gadaa kan jedhu abbaa gadaa sanillee yeroo baay'ee namoonni tokko tokko Facebook makanarra abbaa gadaa ijoollee abbaa gadaa maaliin inni kun maal abbaan gadaa seera mataa isaa qaba. Abbaan gadaa hojii mataa isaa qaba. Oromoon qaalluun mataa isaa qaba. Waa hedduu qaba jechuudha. Walii galatti mata duree waliin laadhee siyaasa keessa galchinee warra jedhu san mootummaa biyya ka bulchaa jiru ijoollee abbaa gadaatu warroota jedhan sanillee abbaan gadaa abbaa nagayaati. Biyyattiin gadaan bulaan jirtu waan ta'eef oduu gadaan bulaatti ta'eeti. Ijoollee abbaa gadaattu biyya bulchaadha jechuu dandeenya. Jechoonni akkanaa kunniin
paartii deeggartoota yookaan faarsitoota warra faarsee bulu jedhaan warra akkasiisan jechuudha. Yeroo hundaan faarsanii si abaaranii mootummaan faarsanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuun dhugaa dheessaniiti mootummaa bira dhugaan hin jiru jechuu kiyyaa miti. Mootummaa bira dhugaan hin jira. Dhugaan hin jira akkuma dhugaan jiru damnillee hin jira. Kanneen walumaa qabee mootummaan akka mootummaatti rakkoolee saba bulchuu sana biyya bulchuu sana hiikaa deema malee kaadireeta dhagayanii waan ka jedhan kanatti wannaa hin jedhu. Kanaaf yaadichi jiru isa kana yaada akka bareedatti kaafte. Kana keessaa ba'uu dura yoo wanti itti dabaltoo jiraateef carraa sii kennaa yoo wanti itti dabaltu hin jiraanne gara mata duree kiyya kattaanutti ce'a. Galatuma asirratti yaada tokko mootummaan kun ka Oromooti warra jedhuu fi Baalagizee warra jedhu fakkeenyaaf asirratti anis amantaa akka itti amanutti mootummaan kun mootummaa Itoophiyaatti ni amana mootummaa federaalaatti amana. Mootummaa federaalaa kan qabsoo sabaatiin gara aangootti dhufe jedheetiin amantaa guddaa irraa qaba. Warri Baalagizee jedhu kun yoomirraa jechuu eegale maaliif jechuu eegalan wanni jedhutu dudduuba deemnee ilaaluun barbaachisa. Batalaa nuti manni Oromoodha. Siyaasa kana akkam hordofna daarektii hordofna daarektii waan fakti waan beeytanii akka mana isin kan wal agarru gartanii siyaasni ammuutu waan daarektii deemaati miti. Waan indirectii deemaati. Fakkeenyaaf siyaasa keessatti odoo ati waan si fayyadu beekini qaama kamtu beeka qaama dhibiititu akka ati fayyadamaa jirtu beeka. Ati garuu waan arganne waan beektu hin qabdu waan agarte hin qabdu. Taa'ee iyyuu falaasama tokko. Bar ebalu wanni kun akkas ta'a jedha. Fakkeenyaaf gaafa biyyi siidaa dhaabee milik dhaabee warroonni dhuguudhaaf sakkar kun sakkariinsa hamaa gaafa seenan imeejiin uummata Oromoo keessa ture imeejii dhibiiti. Wannichi sun amma watti hoppi jedheetiin waan dubbadhu wannichi sun ammuutu akkuma reefii jedhe waan tursiiftuu waan ammuutu gammachiiftuu yerootti jedhee fudhadha. Siyaasa ammoo golga dudda duubaan deema yeroo baay'ee golga dudda duuba san ammuutu baaftee hin laaltu taanaan xiinxallitee hin laaltu taanaanii siyaasa irraa dubbachuun baay'ee nama rakkisa baay'ee nama dhiba. Fakkeenya warri kaleessa mootummaan kun kooti mootummaan kun Itoophiyaati mootummaan kun Itoophiyaa didde kaasuudhaaf dhufe jedhee warri kaleessa iyyeeyyee jedhee daansii sirba baasee fi asii achi utaalee warraaqe adda akkamii Oromoodhaa Baalagizee godhe Baalagizee akkamii kenni. Gaafa jetteeti ilaaltu tokko wanti Baalagizee jedhee fi adeemsi inni hedate sun yoo deemaa fi waan hin jirre tokkoffaa adeemsi inni yaade sun Itoophiyaan lummuutiin ta afaan tokko aadaa tokko seenaa tokko ta sirba tokko ta nyaataaf dhugaatiin tokkoon suni ammaan kanatti osoo mootummaa illee fudhatee sabaaf sablammoonni biyya kanaa fudhachuu waan hin dandeenyeef akka fudhannillee waan argeef bakka kun kiyyaa miti mootummichi kun waan jedhuu fi Baalagizee jedhaa jechuudha. Baalagizee. Warra mootummaan kun ka Oromooti jedhu maali? Gaafa jedhamu waan tokkotu maal jedha gaafa warri kaabaatuun si abaartu sirrii irra jiraachuu kan kebeekii jedhu. Gaafa warri mootummaa harkasii dhuufteetiin gaariidha siin jettu daandii irraa maquu kan kebeekii waan jedhu waayyuu tokko dhadhageetiin. Wanni sun akka malee waan sirriiti. Wanni sun ammoo waan dhaqaati. Har'a mootuu warri akka jiru sun illee biyaansi adeemsi kaleessa sun gaafa itti jijjiirame haalonni tokko haalonni gaariin addattis ta'uu dhabaatu gara fuulduraattis wanti osoo ta'e gaariidha jedhu waan tilmaamanuu fi mootummaan kun Oromooti jedhu. Garuu mootummaan kan federaalaati. Mootummaan kun mootummaa kan Itoophiyaati. Kan Itoophiyaa bulchuudha. As keessa Oromoon qooda qaba malee mootummaa Oromoon naa bulchee achi geessu miti. Kanaaf kan Baalagizee jedhanii fi waan isaan qabatanii ka'an santu waan isaan kaleessa silaa nuu ta'a jedhan santu gaafa ta'uu fi didu. Gaafa immoo ta'ee ijaan arguun dadhabsiifamtuutu maal ta'a mootummaa Baalagizee Oromoodhaan jedhama jechuudha.
warri kun wallaaltummaa isiirraallee kan kaatu bar sirnumallee abaaran bar mootummaa Oromooti bar siin jedhan mootummaa gallatti siin jedhan gaafa kana kaartu gaafa ati kana laaltu gaafa kana baaftu warri fakkeenyaaf aga mootummaan kun aangoo qabate Oromoon bar akka takkan du'e bar hin salphate Oromoon ammoo takkan ta'in ta'e bar Oromoon xiinsammuu isaatti miidhame bar hin hidhame hin gidiffame bar hin ajjeefame bineensa nyaate bar seenaa takkaa hin tamtu ta'e garuu kana mootummaa Oromoottis mootummaa baalagizeedha siin jedhudha jechuudha. Kun inni kan taasifame inni guddaan kana fakkeenyaaf kaleessa gaafa Tigraay waraanni keessa ture du'a isaanii jira isaanii meeshaaf dullaa qabataniitu uummata san lafarraa barbadeessuudhaaf ka'an. Maalidha? Akka re'eetti waddi nyaadhu jedhani. Xabbasamtee nyaatamuu qabanii warra akkana osoo waddamanii nyaachuu qabanii. Amma kana maali? Gaafsan gaafa warri irreen gama kana jirti irreen jabduun irreen cimtuun ajjirti waan ta'eef irreen kun nuu cabuu qabaadha irreen kun nuu rukutamuu qabaadha irreen kun ammoo barbadaa'uu qabaadha. Kanaaf ammoo sheekii qeesiin hin namni daaqoniin hin namni kan barate kan baranne namni kan biyya keessa jiru biyya alaa namni biyya alaa cufaa dhufanii waraana seenan hin beektanii miti waraana reenjarii waraana godhatame seenamaa jira. Gaafa kana maali mootummaa kana mirkaneeffachuuf mootummaan kun mootummaa keenya Itoophiyaa kaleessa duute kaasee jira dhaabee jira kanoo itti tuunee dhumanneeti ilmaan keenyaaf Itoophiyaa tana ol qabuu qabnaa ta'uun. Maaltu ta'e waraanni sun gaafa adeemsifamu waraanni kan biyaansi balleessama yookiin badii yookiin warri kun dibbee dha'een osoo hin taane badii TPLF uumteen waraanni sun uummata Tigraay keessatti ka'ee jechuudha. Balleessa isaan dhumanii yakka isaan dhumanii ka'e waraanni. Gaafa ka'e mootuu qaamni kaleessa baduu barbaadu immoo itti ka'anii. Amma mootuu yoo gad deebinu maaf mootummaan kun baalagisee jedhamoota meeshaan kaleessa fudhate yakki kaleessa isaan raawwatanii. Itoophiyaa achi gaafas deeban Oromoo kana caccabsuudha, bulleessuudha, dhabamsiisuudha. Kana achi mootuu beeta mangistii Minilik to'atameetu amma achi sirbi ba'us kan Minilik maqaan namaas mogga'us kan Minilik lafoonni kaleessa maqaan jijjiiranis maqaa kaleessa sanitti akka deebitu silaa murtee isa eegan kana ture. Alaabaan Minilik ammoo addabaabaayii dachee Itoophiyaa guutuu irratti dhaabbachuu ture. Gaafa waraana irraa as deebi'an kun ammoo faallaa ta'ee argame. Tokko mootummichi illee kanaaf qophaa'aa miti. Lama ammoo biyyi Itoophiyaa kunis sabaaf sablammoonni kunillee Itoophiyaa kaleessa fudhachuudhaaf qophaa'aa miti. Gaafa kana ta'amu ammoo meeshaa kaleessa uummata mootummaa kanarraa fudhatanii siilolla sifaana dhaabbanna jedhaniitiin uummata saniin fixaa turan. Gara mootummaatti zorsisuu danda'anii jiran adda mootuu waraanni ta'e suni uqquma kaleessa kafalan fudhachaa jiran jedheetiin amantaa guddaa qaba kanumatti dabaluu fi galatuma. Ulfaadhu baay'ee sirrii yaada ajaa'ibaatti dabalte kunniin waanuma yaadannoof ta'uu fi immoo faarsitee bultoota warra mootummaas haa ta'u warra nullee faarsan warra mootummaas faarsan warra saba kam warroota hundaa faarsaa jiraatanii fi siyaasaan immoo akkuma atuu jettee golgaa sorgoo fi sokkoo mataa isaa qaba. Mataan akkanatti face to face wannaan ta'in bu'aalee ati argattu rakkoolee sirra gayan wantoota kanniin keessa darbeeti siyaasaan ka ta'u. Kallattimaa yookaan kaabineet akka ol fuudhee annini shumata yookaan kantiibaa magaalaa takkaa godhee yookaan mana kifilii lama sadii takka kondominiyeemii takka kenneef siyaasaan achi miti achi bira warroota achi bira yaadantu hedduutu jirani jechuudha. Isa kana akka hin taaneef rakkooleen kunniin haga ammaa uumamee gaaga'umsi kanan jedhamne saba Oromoos haa ta'u adda akka Oromootti nu baay'ee ummata ofii cadhisee hin bulle jechuudha. Ummata iyyataadha. Ummata didaadha Oromoon. Dideeta as ga'e malee odoo akka mootummoonni Itoophiyaa dhufaan Oromoo irratti duule seenaa irraa dubbisne hunda san taate adda hin jiru sabni Oromoo jedhamu. Addunyaa kanarraa lafuma irraayyuu badee dhumatee jira jechuudha. Ummata mormataa, ummata didaa, ummata waan ofii irratti cichu taaneeti
waan keenya ciccinee asiin baanee jira. Borullee kana caalaa gaafiin saba keenya kana caalaa deebi'a. Haa ta'uuti jijjiiramni as keessatti fuunee namoonni akkuma argitu Jawaares waa'ee jijjiiramaa gaafatamee yaada inni kennellee argitee jirta jijjiirama kana. Ana qaama kana fidee qaama saniif fidee natu fidee maal wanti jedhamu hin jiru. Kanuma jedhaa baane durillee jijjiirama kana ummatatu fide. Sabaaf sablammoota jennaan nuti dhimaayyuu walumaa gala. Amaarin ibin nu amma haga hiriiraa waggaa meeqaa cabbii irratti aduu irratti rooba rakkannee haga ala bullee haga beelaamne asii biyya ormaatitti mana namaa jala ciifnee nyaatuma oduu nyaatuma namni biyyatti nyaata dhabee akka itti nyaatu dhabee rakkate nu oduma harkaa qabnu oduma maal jennu nyaata binne laganne eeti kana geessine jechuudha. Kan irraan bahe jechuudha. Kanaafuu qaamonni tokko tokko akka jedhanitti amma mootummaan bilisiginnaa qofti waansa akka fideetti warroota waa akkana ibsantu jira jechuudha. Sunni warra naaroo maayindii qaba warroota maatii dhiphaa waan wantoota xiqqoo yaadantutu jedha jechuudha. Kanaaf Amaarin sabni Habashaa guyyaa tokko hiriiran waliin hin baane waggaa kana baay'ee isaantu jira biyya kana. Guyyaa tokko hiriiran baane mootummaan TPLF fi Oromoo qofa ajjeesaa jira jedhanii cadhisanii riphanii jechuudha. Argite? Gaafa immoo warri Tigiree illee maalillee hundinuu jedha. Gaafa muummichi ministeeraa Abiyyi Nobel Prize fudhate Nobel nageenya fudhate biyya kana gaafa inni dhufe hiriira bayan hiriira itti yaa'an irraa dhoogine jechuudha. Asitti akka Oromootti wanti kuni afoo dhaabbanne ofii keenya muummicha ministeeraa yaa bifa bareedaa ta'een simanne nagayaan biyya kana waan fudhatee deebee jechuudha. Deeggaraa isaatii miti nu garuu. Maaliif wanta ta'amaa jiru achi ilaallee waan argaa turreef asiin poolisiin illee jara warra hiriira irraa ittise. Yeroo sanitti wanti ta'ame tokko illee hin jiru. Badiin muummichi ministeeraa illee uume hin jiru yeroo sanatti jechuudha. Haa ta'u wantoota yeroo sana mul'ataa jiran waan ture malee. Kanaafuyyuu jijjiiramni sun harkifamee dhiibamee gara waraanaatti kan dhufee fi wantoota rakkoolee amma kaafne kanneen wal qabateeti jechuudha. Hayya dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Mediaan marii dargaggoo firoomsaa goobee waliin godhaa jiru akkuma itti fufetti jira. Mata duree haga ammaa kaasaa jiru irratti dargaggoonni firoomsaan yaada isaa waan itti fakkaatu gama isaatiin ibsu jira. Anillee gama kiyyaan ibsutti jira. Yaadonni kun immoo yaadota dhuunfaa keenya kan nama kamuu bakka bu'uu hin dandeenye isa yoo jedhu badii yoo ta'es gaarii yoo ta'es kun yaada dhuunfaa keenyaati jechuudha. Akka nutti dhagame waan nu dhagame ibsutti jirra. Wanti kun sirrii ta'a jennee dhibbaan dhibbatti jala muruu osoo hin taaneen waan beennu waan nu gale waan silaa mootummaas haa ta'u qaama dhimmichi ilaalu akeekkachiisuu barbaadu kaasaa jirra. Yaadni kun ni kenna ta'u akka nu beektanii fi warroonni yaada kana nu waliin qooddachuu barbaadanis haa ta'u warroonni yaadni kun sirrii miti jettanii qeequu barbaadas jiraatu. Jalatti nu koomentii yookaan yaada kennuuni nu wanna jechuu hin dandeettanii yaada keessan kaa'uu hin dandeettanii mariin keenya ittuma fufaa nu hordofaa isiniin jenna. Mee amma kana keessaa si baasaa yoo kana keessaa si baasu immoo waa'ee jijjiiramaa kana yeroo baay'ee warrootuma waa'ee jijjiiramaa kanaayyuu akkuma ofiitti bakka qabsaayaan illee isaanuma wanta hundaa beekaan illee isaanuma hayyuun illee isaanuma warroota akkasitti yeroo baay'ee yaadaa turanii warroota immoo nu immoo warroota kalee qabsaayaa turre for example waa'ee hidhamuu taayee danda'asii kaasuu barbaadeeti.
gaafa taayee danda'a mana hidhaa ture firii taayee danda'a yaa fotoo isaa qabataa deemaa turre taayee danda'a hiriira ba'aa turre taayee danda'a hidhaa baafnee namoonni kuwwan immoo gara hidhaatti seenanii taayee danda'an immoo arraba isaa dheeressee qeerroo biyyaallee saba biyyaallee keessattuu nama daangaa Itoophiyaa jedhamtu tana ce'ee miilaan tarkaanfate takka lama oduu hin hafini hunda isaa arraba hamaa baasee arrabse. Saba Oromoos gadi xiqqeessee namni nama arrabse jedhee fudhadhoo jiraate an taayee danda'a. Maafi hubannoo siyaasaa isaa ta'uu danda'a. Bu'aa isaa ta'uu danda'a. Bu'aa isaa irra hundaa'ee ta'uu danda'a hin beeku wantoota hedduu godhe jechuudha. Kanaaf arraba inni dubbataa ture hedduu miidiyaa illee hin jira barreeffamni illee hin jira. Mee warroonni akkanaa kun ammallee hin jiranii mootummaa kana keessa warroota akka Addisuu Araggaa Qixxeessaa fa'aatu jira. Warroota akka Dr. Alamuu Simee fa'aa fi Dr. Awwal Abdii fa'aatu jira. Warroonni Oromoo gadi ba'anii arrabsaniiran hedduun isaanii jechuudha. Hidhamuu Taayyeetii fi warroota amma maqaa si waame kanniin mee akkamitti ilaaltaa? Hidhamuu Taayyee yeroo baay'ee sirri moo sirrii miti inumaayyuu hidhamuun isaa namoonni hin ture jedhatu jira. Yoo hidhamuun isaa sirrii ta'a jette eesii wayii ka dhiyoo kana haasa'u fi liji yaareedillee hin beektaa maaliif akka hidhame dhagadhaa hidhaa jira. Miidiyaa irrattis haa ta'u karaa adda addaanis haa ta'u biyya san keessatti mirgi dubbachuu mirgi dubbatanii bayanii galuu akkami yoo mirgi dubbatanii bayuu yookaan dubbatanii waan fedhanii waa itti dhagame yaada itti kennanii jiraachuu wannoo ta'e jarri tunniin Taayyeen hidhamee maaliif hidhamee jarri tun maaf hidhamne jettee yaaddaa qabxee. Galatoom horaa bulaatii gaafii akkan dansadha. Tokkoffaa namoonni jijjiirama kana abbaa itti ta'uu barbaadantu jiru. Anillee argaa nan dhagaa. Jijjiiramni tokkoffaan kan adda duratti jijjiiramni kun ka'ee nuti kan jettaniif kan qeerroo fi qarree uummata Oromoo wareega kafalaniiti. Kan lubbuu isaanii dhabaniiti. Achi jijjiiramni kiyya dhahoo kan jettu taate nama du'e irraa nama qabri jiru irraa nama wayaa baafatee uffata. Fakkeenyaaf yoo paartileen siyaasaa Oromoo jijjiiramni kiyya jettu taate yoo paartiin siyaasaa Oromoo OPDO haa ta'u OPDOon kaleessa TPLF waliin lafa kana biyya kana Oromoo bulchaa turanii jiru. Qabsoo kanatti makamuu danda'u. Qabsoo kana ammoo qabsoo sabaa kanatti makamanii hoogganuu danda'u. Garuu ammoo qabsoon kun jijjiiramni kun kan isaaniitii miti. Qabsoon kun kan ABO'tillee miti, kan KFO'tillee miti, kan ammoo OPDO'tillee miti, kan qeerroo fi qarree Oromoo lubbuu dhabaniiti. Kana hoo hin kaadda taate, kan ammoo hin mormita yoo kan taate, fakkeenyaaf qeerroo gaafa jedhu warroonni qabsoo qeerroo kana keessatti qabsoo godhaa turan jalqabarraa kaasanii saba kana gidira saba kana arganii qeerroo kana kakaasanii qeerroo kana ammoo utubanii moderni godhanii kallattii tokkotti ollee oofaa warri deeme turu isaanii qeerroo keessatti qabee fudhadhaa jechuudha. Qaamonni achirraa ka gadafe immoo paartii akka paartiititti fakkeenyaaf Jawaar yeroo san paartiin qabu paartii keessatti qoodan fudhatan jiru. Namoota isa fakkaatan, namoota isa dhiyaatan, namoota mootuu qabsoo kanatti makam hunda isa Oromoo bakka jiru hunda miidiyaadhaan kakaaseetu qabsoo qeerroo immoo qarree biyya keessa kakaaseetu waan mormuu qabanis waan ammootu miidhaaf jirus kana ittiin jedheetu kallattii qajeelcheetu wayyaanee harka micciireetu
OPDO illee bilisa baase. Waraana bilisummaa Oromoo illee biyya ambaatii, paartii ABO illee biyya ambaatii, hayyoota Oromoo illee biyya ambaatii, dhufa isaanii kan galche uummata Oromoo. Qeerroo qarree Oromootu kana godhe. Malee batalay wanni nama jala sarreetiin dubbachuu qabu batalay OPDO'n as keessaa mooraaliin qabu. Mooraalii waraan jijjiirama kana nasu fidee hin qabu. Qooda qabaachuu danda'an. Qaamonni qooda qaban jiraachuu danda'an. Qaamonni gaafa san ani yaadadha nama hiriira keessatti hoogganaa ture yeroo san keessatti naannoo Shashamannee kanatti haalli ture isintu beeka. Hooggansi yeroo san Oromiyaa irraas dhufe gaafa abboonni kenna ijoolleen kun hiriira haa ba'an waan tokkoon balleessan bishaan burcuqqoo tokkoon cabsan nutu eeggata. Nu haa eeyyamamu gaafa jedhan mee tokkotti isii reeffa karaa gubbaa gurattan jedhan kana dhangora jedhan baay'ee jira. Kun taadama qaama jijjiiramaati yookiin ammoo jijjiirama hojjete hin turre. Dhugaan baduun qabu, dhugaan sabaaf deebuu qaba, dhugaan abbaa dhugaatii galuu qaba. Adda warri badhaadhinnaas haa ta'u, warri ammoo OPDO kaleessaas haa ta'u, haqqiin jiru ilmaan Oromoo, uummata Oromoo dhugaan kun kan keessani, kan qeerroo qarree Oromooti. Siidaan faajjii qeerroo qarree ta'u Finfinnee keessatti isin dhaabnee jirra jedhattanii uummata kana dhugaa deebisuu qaba. Uummata kana dhugaa akkasitti himuu qabani, dhugaa akkasii itti garsiisuu qabani. Kan hunda isaa bilisummaa irraa baasee kan biyyatti galche. Kan ammoo kaleessa mootummaa TPLF jalatti ergamaatiin ture ergama jalaa baasee gara aangootti fidee jedhe uummata Oromootii fi qeerroo qarree Oromooti. Tokko kana hubachuu qaban jedheetii yaada. Inni kun ammoo dhimma taayyeetiin wal qabatu. Dhimma taayyeetiin wal qabatu. An taayyee jecha tokko ibsuu nan danda'a. Jecha itti ibsu taayyeen goota gowwaa. Goota gowwaa. Gaafa kana jedhu waa malee miti. Goonni gowwaan wama yeroo san arge, yooma yeroo san ta'e, yooma waan arge san maaf ta'e, maaliif ta'e, akkamiin ta'e hin jedhu. Boruu isaatii irree gam kaa'u. Jechi anadhaa jechaa jiru kun dubbii anadhaa dubbachaa jiru boru hin jedhu. Hardhuma jedha, hoo fedha dhuma du'uu fedha, hoo fedha dhuma ajjeesuu fedha, yoo fedha dhuma mootu waan tokko fiduu fedha. Amaloota goota gowwaati. Goota gowwaa irra sodaataa qarootu wayya. Sodaataa qaroo. Sodaataan qaroon haala yeroo sanii of jira dabarsa. Qaama qabatee deemullee balaa irraa dhoobu. Irra darba. Goonni gowwaan kun maal tokkoffaa balaa eenyu fida? Mataa isaatti balaa fida. Qaama qabatee deemu balaa fida. Akka deemutti sillee balaa fida. Fakkeenyaaf taayyeen uummanni Oromoo hidhamtee hiriira bahee fi qeerroon baay'een wareega kafalanii ajjeechaan gidirsaan booddee ce'umsi sun dhufe. Taayyeen maal jedhee gabbaa'e? Qeerroo qarree kaleessa ammoo qabsoo kana fideen girrisaa jedhe maqaa balleesse. Sabaa gana ga'u kana muduu kabaja irraa mulqe laal. Miiliyoonota irraa kabaja mulqe. Saba keessa jiraachuu danda'u. Kan boroos innis rakkate rakkinni isaa faana dhaabbachuu danda'u. Kan osoo boroos illee sagalee dhabe sagalee ta'uufii danda'u. Siyaasa yeroo saniitiif jedhee siyaasa yeroo sanii waan yeroo san itti amaneef jedhee odoo kaleessa gaafa inni akka jedhu san uummanni Oromoo bineensi nyaata. Qeerroo Oromoo bahee galuu dhabu. Adeemsi hamaan walxaxaan yeroo san jiru batalaa amma taayyeen haalli nagaa keessatti kan hidhame yeroo jiran san keessatti gabbayee uummata Oromoo guutuu salphisee arrabse. Gabbayee ammoo hayyoota Oromoo kaleessa isaaniif sagalee ta'aa tura hunda isaa xiqqeesse. Kabaja dhoobe kabaja namummaa bar kabaja gaafa namaan jedhu kabaja namummaa isaa dhiisteetu taatee tokko namaan jedha. Fakkeenyaaf nama tokko Jawaariin qeeqa'oo ta'e siyaasa isaa qeeqa kabaja isaatti hin ga'u kabaja isaatti hin bu'u. Maaltu dhufe kabaja ilmoo namaa akka sabarraa kabaja mulqeetu akka hayyoota Oromoo irraa kabaja mulqeetu haala yeroo sanii jedhatu guyyaa adda akka dhufuu dhabuu isaa goonni gowwaan hin beeku. Hardhas ammoo adeemsi suni isaaf mataa isaatiif sabaa fi miti sababoota kaleessa dubbata kaleessa yoo dubbachuu dhabe kaleessa chattisaa kaleessa moonni kun sirrii miti jedhee yaada isaa kennata.
adda gaafa isa mataa isaatti ta'uu dhabu. Gaafa isa qofaaf galuu dhabu. Gadi baheetu maal jedhaa? Biyaansi mormii isaa adda addaa mormaa ture. Dhimmoota nama fakkeenya mootummaa kana qaama paartii kamiyyuu miti qaama mootummaallee miti amma sa'aatii kanaan sa'aatii hojii dhuunfaa mataa kiyya danda'e qaba yaada kiyya kanatti dhagame kennan nama tokko irraallee yaadaan hin kennan. Itti gaafatamummallee fudhannan ofuma kan kooti jedheetiin fudhadha. Gaafa dheengadda inni yaadota adda addaa haga barreessuu eegale hoggaa hedduu hoggaa sadii garuu mootummicha qaama waan gaarii hojjette bakka kanatti gaarii hojjette sirrii hojjette jetteetuyyuu jajjabeessuun dirqama. Namni kun gaafa dheengadda finxaaleeyyiin Amaaraa hiriira baana jettu hiriira akkam dhoowwatan jedheetiin nama dhaadatu. Dheengadda magaala Shaggar kan diinni kaleessa Gondar Gojjam taa'eetiin Finfinnee Addis Ababa nyaanoo jedhu kan namoota uummanni Oromoo duukam taa'eetiin gaarantii Finfinnee irraa dhabu. Duukam taa'ee kun ammoo Gondar taa'ee warri kun batalaa hojiin naannoo siyaasaa hojjetan akkaan deeggarallee baay'ee natti tolellee magaalicha sana mootuu handhuura saba kanaa keessa ta'uu magaalaa marsanii qabuun qaama mootuu seera ala lafa uummataa Gondariif Gojjamii wal qunnamsiisuuf irratti hojjete mootuu seera ala irraa kaasaniitiin yeroo addaa wanti an quba qabu wanti an beekus achi keessa namoonni uummanni Oromoo nama humna qaban naannoo sanatti galanii akka isaan misoomsan haalli taasisaa jiru taa'ee akka faallatti haasa'e. Akka wanni sun sirrii taa'etti haasa'e. Oromoon garuu Finfinneef aarsaa inni kafale aarsaa gadhii miti haga du'arraa. Waan laayyoo miti waan akka laayyootti ilaalluu miti. Finfinnee haxiranii qabu nama waan siyaasa jaba siyaasa guddaa. Ati barkaleessa Finfinneen kan Oromooti gaafa jettu bare harka micciirtee gadhiisettee yookiin akka namni karabata kan amma namni harkatti gaafa qabe kiyya gama gama harkistuu miti. Siyaasaan deebista. Siyaasa ammoo karaa akeekne. Siyaasaan daandii tokko baata. Harka fakkeenya kutu kaleessa lakki Finfinneen kan Oromooti Oromoo jalatti buluu qabdi hoodhu jedhanii hojii adda addaa hojii guddaan ka'uu danda'a. Garuu Finfinnee haxiranii magaala guddaa jabaa gaanfa Afrikaa tokko ijaaranii akkasitti qabuun anaaf siyaasa jabaa siyaasa guddaa jedheetiin amantii irraa qabu. Amma achi qaamni Shaggar as tarkaanfatee keessa seenee Finfinneen namatti mormu waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf Taayyeen uummata Oromoo ni gane, hayyoota Oromoo ni gane, biltsiginnaallee ni gane, Dr. Abiyyiillee ni gane jechuudha. Kanaaf kan godhamutu goonni gowwaan yeroo kamittuu bakka kamittuu haala kamittuu si gata. Sirra kuta. Kanaaf wanti Itaayyii akka kiyyatti hin ture. Indoomin ture. Batalaa biltsiginnaan diimokiraasii ta'uu isii indoomin hin mirkaneeffadheeyyuu. Maaliif eega akkasii arrabsoo akkasii gaafa inni achi keessatti geggeessaatti hin turu hoggaa tokko ol hoggaa lama ol qabatamee achi keessa turu isaa haga ammootu dhaqalaa ministeerii yeroo jalqabaatiif namni arrabse Taayyee qofa. Namni ammootu aramanii ittiin jedhe isaa achi hin jiru addunyaa kana keessatti. Haga san jechuun ammoo hidhuu miti biyaansi warru itti laafee fi garaa laafee fi jechuu waan qaba galatoomuu. Hayyee ulfaadho jechuun wantoota kanaa irratti dabalataan dhimma lijiyaareeti. Ani dhimma ani ofii kiyyaa diina fedhe haa ta'u namni kamiin. Diina isaa diinummaa isaa gocha isaatiin fuuldura naan dhaabatta. Kaan ammoo fakkeenyaaf amantaan Islaamaa yookiin amantaan Kiristaanaa kan sabaaf sablammoota hundaati. Kan uummanni hunduu kan kooti jedhee qabatu. Jechoonni mucaan sun sooshaal miidiyaa irratti amantaa kana xiqqoo gadi buusuudha. Nama fakkeenya amantaa illee nama hordofuu miti amantaa Islaamaati amantaan kiyya. Amantaa san sooshaal miidiyaa gubbaatti baatee amantichi yoo rakkoo qabaate karaa naamusa qabuun karaa naamusa amantaa sanii miine hin tunneen rakkoo akkanaattu jira tokko lama sadi jetteetoo dubbachuu ni dandeessa. Garuu ammoo eenyummaa amantaa sanii irraa balleessiteeti akka hin taanetti haala hin taanetti dubbachuun dogongora guddaa jedheetiin fudhadha. Kanaaf biyaansi seeraan himatamuu isaa seeraaf dhiyaachuu isaa namoota akkasii namoonni baay'een isaanii dhufanii gara amantoota amma yeroo amantaan Pirotestaantii baaniitiin waaqeffatan namoonni dhakaa itti darban turanii jiru. Namoonni mootuu karaa itti cufan turanii jiru. Namoonni xiqqeessan turanii jiru. Haguma du'arraatti kun cufti isaa hin barbaachisu. Indooma kanneen cufaaf deebii ta'a namni amantaan kan dhuunfaati.
Yoo rakkoon jiraate immoo adeemsi sun amantii sun dhiibbaa uumaa jiraate dhiibbaa isa tokko lama sadii kaasuun ni barbaachisa. Arrabsuun kabaja irraa mulquun hin barbaachisu. Sun immoo sirri gaafatamuu isaanii sirri jedheetiin amanaa agaltooma. Ani ulfaadhu baay'ee yaada mishaa yaada cimaa naa kennite waa'ee taayee irraallee haasaan oollu jechi takka ati ibsiteen suni anallee walii galaani yeroo baay'ee kana durallee nama waliinillee waa'ee taayee haasa'ee jira asirratti miidiyaa kanarratti taayee waa'ee taayee yoo minimum viidiyoo 10 ol irra haasa'ee jira siyaasaa taayee waggoota darban irraallee gaafa inni jawaariin faa cuukkoo nyaatanii maalii lagatanii waan jedheen hundarraa illee gaafa filannollee waa hedduu irraa kaasnee haasofnee haga hidhamellee asirrumatti Oromiyaa Madijiitaa miidiyaa irra gaafa inni hidhamellee waa'ee mirga isaallee hedduu irraa kaafnee jirra. Adhallee wanti kaasee fi maalii fi yeroo baay'ee wantoonni amma waa'ee Lijaaredii waa'ee Paappaasii naannoo Amaaraatti Abiyyiin Daawit na Gooliyaad jedhee mataa isaa nama facaasuuf dhabame namni jedhamu maaliif waawwii wal si madaalchisuuf si kaase maaliif tokkoffaa namoota mirga amantaati iyyuu miti mirgi dhala namaa nama tokko tuqamuu hin qabu jedhee amanu keessaa nama tokko waan ta'eef namni mirga nama tokko ana Abiyyiin hin qeeqa mootummaa akka mootummaatti qeeqa waan irraa eegu yoo irraa dhabeef qeeqa malee personality isaa eenyummaa isaa dhuunfaa isaatti hin bu'u jechuudha argite akkasuma ta'ee immoo amantaan immoo kan ummataati kan saba hundaati jechuudha yeroo gadi baatee fakkeenya ta'a jedhee iyyuu yaada. Yeroo baay'ee ijoolleen amantaa Islaamaa hordofanillee yeroo baay'ee haa ta'u isaanumatu irra kabajaa qabu. Baay'ee kabajaallee qabu. Yeroo bayanii amantaa namaa arrabsan mootummaan jiraachuu an Lijaareddiin diina keessaa kalee diina keessa ture bara diina keessatti baay'ee miidhamee dhiitamee achi bahee saba kana ani Oromoodha jedhee qoma dhiibee dubbatuun isaa gaarii ta'ee osuma jiru. Garuu Oromoon Lijaareddiin Oromoon barsiisuu ka qabu maal jechuudha akka kalee warri isa godhe san nutti as deebi'ee nu keessa taa'ee warra san godhuuni sirrii miti jechuu barsiisuu qabaadha Oromoon Lijaareddiin. Sagalee ta'uuniif barbaachisaadha. Adabamee adabbii isaa fudhatee bayuudha. Gaafatamuun isaa 100% sirriidha. Amantaa namaa arrabsuun bifa kamiinuu haa ta'u fudhatama hin qabu jechuudha. Ani Lijaareddiin kalee Abashaa jala ture Abashaa jala naagalee nama kiyya jedhee badii isaa waliin fudhachuun qabu inni akka achitti Abashaa isa arrabsite san baratee deebee saba sana garagalee saba sana ortodoksiin adda inni arrabsisuun amantaan inni arrabse amantaan bifa inni itti arrabsiisan Oromoo hedduutu keessa jira amantaa san keessa jechuudha. Kanaafuyyuu disipiliinii namni keenya disipiliinii barachuu qaba jechuudha. Mootummaan immoo waa'ee namicha Paappaasii sanillee wanti as keessa si kaaseef mootummaan namoota amantaa jalatti daatanii siyaasaa haa ta'u sabootas mirga dhuunfaa namaattis haa ta'u adda maalee tariitii Abiyyi odoo adda Abiyyi Paappaasiisa ol ka'ee hidhe namoonni hedduu hin iyya maaliif waa Abiyyi arrabsee hidhee jedhan miti amanticha sana keessa taa'ee waa inni godhetu isa hiisa malee hidhe malee hiisisa malee Abiyyi akka dhuunfatti namichi san eenyu ajjeesuu hin danda'u Abiyyi wottaaddara isa eegu gaardiyaa baay'ee qaba. Namni tokko dhufee hin ajjeesu sodaatee hin hidhu jechuudha. Abiyyi namicha sana seera jala oolchuu ka qabu maali? Namni kamuu amantaa sabaaf sablammoonni itti bultu kana keessa taa'ee isa keessa taa'ee mootummaas haa ta'u nama dhuunfaas haa ta'u dhaabbilee siyaasaas haa ta'u dhaabbilee garaagaraa jaarmiyaalee adda addaa maqaa amantaa san bakka bu'een kaabbaa sana uffatee akka nama hin arrabsine godhuufi xeesicha sanis Paappaasicha sanis
akkuma lijaareetiif taayyee godhe sani yeroo muraasatti godheeti aangoo qabu argisiisuu qabaadha mootu. Fayyaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan sagantaa marii dargaggoo Firoomsaa Goobee waliin godhaa jiru. Kutaa tokkoffaa kanumaan xumura. Kutaa lammaffaa qabannee haga isinii dhiyaannutti nagayaan nu tura. Waan nu hordoftaniif, waan nu caqaftaniif horaa bulaa deebanaa isinii jenna. Nagayaan nu tura.